maal bakka kana caala maal yoo didde hin fedhu jedhi bakka nuti hin taphatini nuti ashaangulliitiin hin godhini Haydar maal jechuu kan kee sii fi abdii jedhu diinummaan haga naga fagaatee aalimni isinirra taa'ee isin kadhatu tokko illee hin jiru wallaahi waan miidiyaa ta'eef malee waan koomentii ta'eef malee osoo har'a Ustaaz Abdurrahmaan bichaa fi Sheexaa Ergalatoo bakka jirutti mana kan keetitti teetanii dubbataa jiraatanii dubbiin tun daqiiqaa 10 keessa dhumatti. Herree godhee dhufaan komishinii miilee afurii barbaadamu. Obboleessi kan kee ila na jala qabdan. Obboleessi kan kee Abdii Raggaasaa waan Haydarii irratti ol fuudhee barreessuun kiyya sun osoo ma fedhe ta'e dhibbaaf dhibbatti balleessaadha jedhee fudhate. Ulamaa'onni as jirullee hin hannee hattuu miti Haydar jennee ragaa sii baane. Waan ati hawaasaa hojjaa turte illee hin beeknu. Ammaan hanga dura sheeka jala dhaabatte xaalibuu fi hawaasa kana dhiifama gaafadhu. Lammaffaa waan namiite sii dhiise waan si miidhe naa dhiisi dubbiin dubbii akhiraati jedhee qaataa dubbataara xaalibuu ridallah. Kanaaf daqiiqaa tanatti amma nu furi waan takka hin dubbatin. Na kabajjitallee si kabajjallee guddiseeti. Waan takka sirraan barbaada. Baba bar an dhiifama siin gaafadhe bar duraanuu Ustaaz Xaalibuu illee gaafadhe. Achi booda waa baballeessitee dhiisiituma amma dhiifama gaafadhuuti. Abdiillee waan namiite dhiifama sii godhe waan si dabarse atillee dhiifama naa godhe. Rabbiif jecha. Kalaas bakka. Beekee bar an wallahi baba kuno yoo barbaadan dhaabbadhe dhiifama gaafadhe garuu eega takka maqaan kee komishiniin ka'e komishiniin miilee afurii kun na haa kennamu. Komishina naa kenni jette na jalaa qabi. Ati komishina naa kennitu malee siin hojjedhu. Ani mucaa. Walad na jala qabi komishina naa kennitu malee siin hojjedhu jettee ati dinnaan siin kennamne na jala qabi hin dogoggore haa jedhu ka takka amma abdiillee san hin jenne na jala qabi dogoggorri lama jirtu ada hagan wal jala dhaabanna Haydar silkii cufiiti amma ka siin jedhan si fossatuuni balleessaa jedhee fudhateera argaatta hawaasni illee dhugaa kan keessi argeera ati hin hanne osoo ta'ellee baasii baafte atin beekta atillee beekuu baattu namni waa hojjetu biyyatti akka kenna miidiyaa irra taa'een dubbatu olii gad deemee hojjeta ati karaa hospitaalaa deemaa turteetta reefsheen irraa dubbateera osoo dhuma jettee iyyuu hannaa miti jedhamee dubbatameera kaati dubbatattee caalamoo ka ulamaa'iin sii dubbatee caala kaati argattee caalamoo ka namni sii argee caala amma hawaasa kana muluun cinqin nama 27 lullee kabajji mucaa kanallee kabajji rabbiif jecha kuunnoo abdii waan ati na dabarsite sii dhiise waan si dabarse rabbiif jecha naa dhiisi jedhi tana sirraa barbaada ilma kiyya. Haydar. Haydar si eegaa irraa bar amma barama bakka dhiifamatti gaafachuu kanatu naan gadde maaliifi dhimmi kun dhimma muslimaa ustaazawwan gurguddaa akka raayyaa bammicha Ahmaddiin Jabal jallisuudhaaf maqaa isaatiin mallaqa nyaachuudhaaf waan godhamee fi waan seerame guddaa kana hambisuuf lubbuu kee wareegama godhe ummata muslimaa kana laa ilaaha illallah Haydar rabbii kee sodaat yoo ummata ijaaruun barbaanne nuni faajessini dhaabe asumatti haasawa iddoo sirraan feenu maal bakka kana caala maal yoo didde hin fedhu jedhi bakka nuti hin taphatini nuti ashaangulliitiin hin godhini Haydar maal jechuu kan keeti Haydar sirriin jirtu bar Haydar amma sillee yeroo tokko namni ofii beeytaa yoo beekellee yoo wallaalatillee namni namatu nama qabataa asliilleen dubbadhu Haydarii kiyya tokkoffaa namni ofii namni haga nagahu namni akka Sheeriyaadii namni akka Ustaaz Abdurrahmaanii waan wahii osoo atu hin balleessin balleessite yoo siin jedhan ati haga feete beekaallee ta'e siigalee abboota keenya ta'uu hangafa keenya ta'uu qofaaf ani osoma sirrii jirtu osoo beete iyyuu wama isaan siin jedhan fudhatuu fi qalbii isaanii gammachiisuuf eeyyan jettee dhiifama kana fudhatu qabda takka jedhe lammata abdiin hiriyaa kee ta'uu kaleessa gaafa inni shahaadaa qabaterraa obboleeyyan islaamaa obboleeyyan oromoo shabaaba akka walii taatanii waliin deemtan waliin bareedanii gaafa inni fayyaa qabu bakka hunda waliin argamaa turtan wal biraa bareeddan 300 miti miiliyoonallee walii gootani waa warra koomentii hattuu jettu tana laaltee obboleessa kiyya garaa keelleen fageessin qalbii teelleen fageessin yoo dhugaa walitti muutaate tokkoffa sii fi abdii jedhu diinummaan haga naga fagaatee aalimni isinirra taa'ee isin kadhatu tokko illee hin jiru wallaahi waan miidiyaa ta'eef malee waan koomentii ta'eef malee osoo har'a Ustaaz Abdurrahmaan bichaa fi Sheexaa Ergalatoo bakka jirutti mana kan keetitti teetanii dubbataa jiraatanii dubbiin tun daqiiqaa 10 keessa dhumatti wallaahi kakadhee sitti waan miidiyaa ta'eef waan laayivii namni 28 dhaabatee daawwataa jiruufi
har'a ummanni kunillee xiqqaatee dubbiin tunillee guddattee malee dubbiin tun salpha takka lammaffaa fuulduraaf nasihaata akkasii dhaamaan ati Itoophiyaa keessa jirta reefa ustaaz xaalibuun adda baasanii dubbatanii jiran namni Itoophiyaa keessa jiru tokko beenzilli tiraanispoortii meeqan akka deemamuun beekama hoteela bulaa ture jedhan yaa obboleessa kiyya dubbii cinaa namatti himan namni guddaan yoo namatti himan yaadaanuu namaa gala warra miidiyaa kana keessaallee marti jaahilaa miti nama waa fahamutu jira reefu ustaaz xaalibuun tiraanispoortiin deemaa ture mana isaatittuu gaafa laayifii seenu mijatuu fi dhabe hoteela taa'aa ture kuni maallaqaanii biyya jirtu Itoophiyaadha biyya maallaqa malee namni socho'uu hin dandeenye koomishiin iyyuu haa ta'u maal iyyuu haa ta'u yaa akki ajandaan kun asii gabbuunaan guyyaa lama booda hin jiru ajandaan biraa dhufnaa ajandaa kana galabbatee jira wanti kanaaf jecha atillee yaaddoftee dubbii kana dheeressitee ummata kaleessi jaalatuuf wal kabajjituu illee wal dhabduuf tokko hin jiru inni lammataa hattuu jedha warri koomentii hin laalinni hattuu jechuun takiisii namaa seentee fudhatteera siigalee wanti ati hiriyyaa kee kaleessa harkarraa afaanii wal fudhatanii waliin nyaatan 300 sirra dabarsee hattuutaaf tokko illee hin jiru kanaaf yaa obboleessa kiyya hin wallaalatiin ati nama guddaadha nama waallee beeku nama ulumaa islaamaa waliin illee oolu osoo zallamamteeyyuu mucaan kun kaleessa islaamummaatti dhufe si isaa olitti situ islaamummaa keessa ture situ beeka situ garaa bal'atuu qaba situ waan diin islaamaa isattuu garaa bal'atuudhaan siigalee agarsiisuu qaba malee abdii waliin dorgomuun keetiyyuu wallaahi sirriidhaa miti bakka dogongora guddaadha kanaaf gadhaabadhu alimman afoolleen dhaabatini nullee si jaalanaa si kabajjinaa nama si bu'u yoo jiraate nusi waliin sirraa cabsine ati hattuullee miti birridha ati hattillee hin jiru koomishinii fudhattillee hin jiru hiriyyaa keetti wal qarqaarta walii gotan inta halmawdu kanaan gadhaabadhu galatoomi ayyee amma ulamaa'idha jecha Dr. Asli jecha Dr. Nasri jecha Sheikh Baba Riyadi jecha Ustaz Tahir Galatu jecha Abu Sabraddin jecha diaspora giftara guddaa natti fakka Allahu alam giftara Aslidha Ustaz Talibu Abazari jecha hunda keessaniifuu akka dhiifama naa gootan isin gaafadha hawaasa keenya kan miidiyaa irra jirtan kan lafarra jirtan hundumti keessanuu soorii dhiifama abdii raggaasallee rabbi haa fayyisu soorii jechuun hin barbaada galatooma ulfaadha horaa bulaa deebana dagaaga daraaraa naaf jiraadha akkasiif Aidarii kiyana dhagista amallee simatti deebina dawaan haganaan anini dhiifama nu gaafattu caalaa dubbii ati ijaartee deemtu tanatu nu fayyisan amma dhiifama nu gaafatin homa an akka nama tokkootitti dhiifama na gaafattullee sirraan barbaadullee wanni ansi komadhillee hin jiru haqiiqaa tarabbii dubbataar nu kasirraa barbaadu ammallee qajeellee waan maxxansee guutuu ni kaasa waan qara maxxanse saniif dhiifama obboleessa kiyya ni gaafadha waan isa miidheef dhiifama isaa godhee jira hagana sirraa barbaada tanatu nu fayyisa malee tana jedhee soorii indillee jira kan taalibuun dhiifama nu bar wanni sun dhufneef ummata kana ijaarree simbiraa deemuuf maal jetta doktoras sirriin tanuma innillee tanuma jira isin lamaanuun kaafta waan waliin jetta waan ta'e tana jetta isaan siin jedhan tan hagan kanaafu dubbiin jirtu nu sirraa feenuu fi bareedduun lamaan tanala waan qara posotellee ni kaasa lamuu hammeenna maqaa isaallee dubbadhu ta'ammaatiif dhiifama waan isa miidhee dhiifama waan inni na miidheef dhiifama isaa godhee jira tanuma qofa nuun jedhu ayyee yaa'u inni illee dheengaddalee dhiifama gaafate ammallee dhiifama gaafate ammallee anallee akka dhiifama akkuma ani isa gaafatu kanatti naa gaafatu waan isatti balleesse isin afoo dhaabachuu kiyyaaf waa hunda suuraalee viidiyoolee dalagame suuraalee walitti qabamee fi ka duraan gadhiifamuu isaa ofii ka gadhiifamee jirullee silkii keessa hin balleessa obboleessa kiyya abdii raggaasaa dhiifama waan sitti balleesse waan beekaa waan osoo hin beekin sitti balleesses rabbii kee chaanillee si dhiise atis naa dhiisi hundi keessan galatooma ustaaza kiyya naaf jiraadha hundumti keessanuu kabajaa jaalala guddaa na bira qabdan rabbi si biraa ulfaadha rabbi si haa kabaju ustaaz Taalibu gara abdii taraam kana kuno bareedaa kiyya akkana abdii raggaasa amma haasawa biraatii miti ati karaa yoo natte abdii maal jetta kaa dhageeyte eeyyee dhaga'ee jira
Ustaas ni nagaa dubbachaa jirtan miti. Waan inni jedhu itti hima dhageettee miti waan inni jedhu. Amma carraan si gaite waan nu jedhaa jiru. Wanni nu sirraa barbaannu waan qara maxxanse guutuu ni kaasa waan isa miidheefillee dhiifama naa haa godhu waan inni na miidhellee rabbiif jecha dhiifama godhee tagettu tana dubbii tana sadii sirraa barbaadna amma boodallee maqaa isaa hammeennaan hin kaasu. Waan ani isa miidhe hundumaaf dhiifama waan ani qaraa miidiyaarra barreesse hundumaallee hin kaasa. Kana boodallee deebisee maqaa isaa hin kaasu inshaallah. Hammeenya kan irratti rakkoon qabu kan irratti wal waamuun ol yaadachiisu hammeenya maqaa isaa hin kaasu jedhu. Hammeenyaan maqaa isaallee hin kaasu. Rabbillee nuuf fadhiisu. Akkuma walii dhiisa. Dhumarra garuu dhaamsannaa amma dhuun qabaa dirraa carraa tokko naa laattu ishee. Dhaamaa dhaamu. Sonolee irraa. Okay galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa wanti xiqqoon kun waan gurguddaa balleessiti. Haydar keenya na gargaarteetta dhiifama. Ustaazonni keenya irree ulamaa'onni keenya beekonni keenya asiliin hundi keessan iyyuu dhiifama. Keessattuu ustaaz Xaariq Galatoo baay'ee dhiifama gaafachuun barbaada. Kanarraan kan hafe dhugaa dubbachuudhaaf dhimma abdiin hin salaatu dhimma maaliin jedhu irratti xiqqoo ishee namni dhuguma si'a barbaaduma namni miidiyaa kaaraa dubbatu. Ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar Sultaan Alkeer abdiin hin salaatu yoo naan jedhan wallaahi ani hin fudhadha sababiin isaa yeroo dheeraa wajjin jirra. Ustaaz Xaariq Galatoo wajjin karaa dheeraa deddeemneerra. Abaazaar wajjin yeroo dheeraa walitti dhufna waliin bullaa waliin teenya waliin kaana. Sultaan Alkeerii wajjin waliin baana waliin galla jireenyi keenya numa walumaani. Masgida tokko guyyaa guutuu salaata shanansaa waliin salaanna sultaanii wajjin jechuudha. Innaa dhimma abdiin hin salaatu abdiin islaamaa miti jedhu sanarratti Ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar asirra jiru waan ta'eef isaan yoo konfirm naa godhan anillee amma shaadaa qabachuu barbaada jechuudha. Jechuun inni kun dubbii haqiiqaati siireesii waan ta'eef dhimma birrii caalaa dhimma maalii caalaa siireesii gatii ta'ee fi irra deebi'ee shaadaa fudhachuun barbaada. Ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar abdiin salaatu abdiin musliimaa miti yoo naan jedhan keessattuu ibaadaa irratti kallattii garaagaraa irratti wanti ni miti yoo ta'e. Itti aansuudhaan ergaa koo lama fakkaan dabarfadhu erga fuuli koo qayyarame nama baay'ee maaliif ulamaawota jala deema maaliif ulamaawota irratti dubbata maaliif akkas godha jedhanii isaanumatu deebiseetu naqeeqaa jira maaliif akka ta'e hin beeku qalbiin koo jijjiiramne ijoollee ala koo jijjiirame malee inshaallah anillee fayyuu danda'a rabbiin irraa kaasuu danda'a jaalladha ofitti hin finne na barbaadee itti dhufe malee an barbaadee itti nanne piliis maal akka ta'e dhugaa dubbachuudhaaf ifa naa godha. Warroonni fuuli koo geeddarame fuula keessa natti jijjiirtan illee rabbii jedhaati piliis. Qalbii kun eegaa. Kanarraan kan hafe ergaan kun sadaffaaf inni dhuma. Dhimma mucayyoo zayitinatti naqxe irratti dhimma sana keessaan qabannee jirra. Namni tokko illee akka miidiyaa irratti kaasuun barbaadu irra deebi'ee jechuudha. Ani intala kanaaf utuu hammina yaada ta'e, ani intala kanaaf utuu sharrii yaada ta'e haga hammaatti himata ittiin banne barra. Abukaatoo tokko illee ittiin binne. Sababii kanaatii fi mucaa kana yookiin sheexana dogoggorsa yookiin nama dogoggorsa yookiin walaalumaa dogoggorsa Allah walam amma adda baafadhutti galmeellee ittiin banu mana murtiillee dhaabu jedhee amma yoo nama taa'aa jiruudhaan. Isa kanaaf waa'ee ishee buusaa miidiyaa irraa isallee dhiisaa namni hammi kun na dhaga'u carraa kanatti fayyadamu gatiin qabuuf jechuudha. Utuu intala kanaaf hamminaa fi dararuun barbaada ta'e intala galmee banee yookiin kallattii gara itti farachiisee barsiisuu Ashe. Amma carraa fudhatame. Amma Carraa. Mee anaa gannaa carraa ustaazi. Abo
dhiifama naa godhu waan isa miidhe dhiifama rabbi isa anillee isaa godhee jira jechaatan tana qofa akka nu buuftu akkana malee dubbiin eega amma zanni waliin badanii haasawanii kaanii boodatti ammoo daawaa waliin godhuu nama dubbiin achi booda haa taatu inshallah. Ila ustaaza hagana isin dheeressu ani urga gaafa isin araarsitaniiti wanni viidiyoo irra waraabellee hin jiru. Urga gaafa isin araarsitaniiti wanni waan abdii hamtuu dubbadhellee hin jiru. Iddaa wanni an gaafa awwalaallee wanni an jedhe wanni badiin isin gaafa awwalaallee dhiifama an abdiin jedhe ta Dr. Asliin gaaf kan jedhe irratti dhiifama jedhe sanitti ufittan achiyaas immoo haleessa obboleessa kiyya abdi Haydarii walitti bu'an. Maaliif kinoo Aslii irratti wali buunee guyyaallee haga wali buunee wal arrabsinu turre. Maal ka jedhu maaf waan kana dalaydaa ka jedhu Haydarii wali buune. Anaaf Haydarii namni immoo walitti qabee bifa addaatiin hattuudha jedhee viidiyoo nurra hojjetaa jiranii akkasuma feesbuuk irra nu maxxansaa jiranii an immoo wanti abditti gale waan ana gale abdii booyee jira viidiyoo waraabee jira qarqaarsiseellee jira keessaanillee bira dhaabadhee jira kayookiin hin beekne kayookii arrabbi bichatti dhiise waan dalagan hunda asirratti himanii an abdirraa wanni an doolchee naa kenni jedheen illee jiru wanni abdii illee doolchee naa kenne illee jiru wannuma komishiina waan jedhamu kana asli makiyyattu awwaan dalagu rabbumaaf dalaga malee wanni an fudhellee wanni an haasahellee jiru qulqulluudha abdii kiyya immoo ani kan gaaf kan jedhellee wanti ani aare dhugatti ajandaan ummata arsii kuni gadi ba'e ajandaa ummata arsii gabbee kanarra wanni kuni maa ka'aaf aaree dubbadhe anuu arsii maa anaafuu dhabuu dide abdiin maa kana sagalee nuu ta'uu dide akkuma dhibame waan jedhutu aaree na dubbise san dubbachuuf immoo erga olomaanii dhufanii dhiifama naan jedhan abdii koo hagas ol bahee asliidhaan dhugaa dubbata jechuun kiyya yoo kasimiidhu ta'e wanni an gama keetii sirraa bahe tana malee waan biraa gama kiyyaannarraa bahe tana malee waan biraati miti abdii koo waliin nyaannellee waliin dhuynellee abdii yoo taate hoteela 7 ji'a waliin teennee jirra haga argutti dhugaa rabbiitu baasa nama ka'a salaataa jedhee subii nun kaanuyyuu namni nu kaasu abdiidha namni salaanni odoon gahii sa'aatii shanitti zuhuriin gahee jedhee nu gaafatu abdiidha kana inni na ajajuufi miti dhugaa himuudhaaf gaafa sa'aatii shanii zuhuriin gahee nuun jedhu jira yoo jilba qabatan maal jedhan nuun jedhee itti himne faatihaa irra deebi'ee nu bira qara'uu viidiyoo raabbanne qabna abdii yoo taate nama nu'uu salaata irratti geggeessaa ture dhugaa rabbii himuudhaaf nama bulii 15 ji'a hoteela wajjin turre asii achi waliin deemnu gaafa kanas abdii diin irra jabeessuuf malee abdiin immoo haa nutti gammaduuf waliin deemne waliin tumsineef malee waan biraatii miti gamma kayyaan ka argan ni salaatallee salaata odoon gahin fa'a beenaa hin salaannaa jedhee nu kakaasuu itti beeka abdii koo tadheen gadda waan biraa siin hin jennan haqiiqa beekutti aslii irratti ol bahee wanti asliin fide kun kijibaa miti jedhe tana bicha wanni an simiidhe tana yoo natti ilaaltan olomaan illee namni 20 wayii asirra jirtanillee rabbiif jecha aboytuu naa godha Haydar obboleessa kiyyallee har'allee guyyaa walitti buunee wal arrabsinee addaan deemne maa mucaa kana goota waan jedhu irratti anaaf Haydaruu walitti buune Haydarii kiyya si jaaladha si kabaja atillee haga guyyaa siin jedheen waa siin jedhe saniif dhiifama naa godhaa isin hunduu jedha galatoomaa ulfaadhaa waraa deebana. Masha Allah akkana kunoo babbareeda wankiya rabbiin isin haa bareechu Haydaroo kiyya waa'ee Abu Zarri irratti zannii qabdu atadha guyyaa nadha guyyaa obboleeyyan kan kee ka wal dhabde maraanuu dhiifama walii gootee rabbirraa dhiifama fudhattu nu kabajjee ulfinna nutti goote sanyitti si haa dabartu gaafa namni rakkatee fi dhabillee dhaba rabbi si haa didu rabbiin duniyaa diinittillee mataa kee ol si haa qabu adduniyaan tun guutuun sirraa gammanna Abu Zarri illee dhiifama si gaafate ta isaallee afaanuma lama dhiifama isaallee godhee ka jedhu sirraa barbaanna amma dubbii qalbii namaa fayyiftu tana jechuun inshallah maan nuun jette Haydar marhaba ustaz wallahi Abazari tokkoffaa rabbiin haadhiisu lammaffaa isinillee dhiisaa fi sadaffaa ammoo ani yoo fuuldurattillee haga lubbuun jiru waan barbaadan raawwate Abazariif dhiifama godhee jira guyyaa qiyaamaadhaa sababa inni na hamatuutiin sababa inni ambaayezawee dhugaa dubbachuudhaaf waarreef isin jettaniif himtu ustaaz Xaalibu wallahi wabillahi amata meeqarraa waadaa gale baniin aadam tokko guyyaa qiyaamaa sababa Haydar abdii bilisummaa zulumuutiin akkan gaafatamne qaalii kenne rabbii kiyyaaf xiqqaa ta'e qaalii kenne waadaa galee jira ilmi namaa tokko na miidhee na nyaatee na hatee na zullumee maqaa na balleessee guyyaa qiyaamaa akka rabbi biratti hin gaafatamne rabbii kiyyaaf waadaa galee jira ilmi namaa tokko guyyaa qiyaamaa hin gaafatamu kanaafi ka Abazari hiqatan isaanillee numa fakkaate malee jecha wal seene malee waan agasunda namiidhanillee waan isaan godhellee hin qabu Abazari kiyyaa abbaa du'aa'ii abbaa waamaraa gara laafessa kiyyaa
an dhiifama si godhee rabbi dhiifama si haa godhu waa takka rakkoon hin jiru qalbiin sin cabini ol jedhi deemi kanaan booda inshallah fooloon kellee 500 guutu gaafa san keekii ciree sagantaa si godha jechuu barbaada asumaan ammoo ustaaz Xaalibu hundi keessan fooloo godha rabbi sodaadhaati Ustaz Xaalibu fooloo godha nama Illee guddaa. bu'iitii irraa bahee yoo zanni na qabaate aga akkuma Haydariin jedhe sannaanaa jedhu yoo kaan isa miidhu ta'e abdii sagalee abdii dhaga'uu barbaada an dawwaleef illee waliin haasa'een beeku yoo dawwaluuf illee hin sodaadhaa urga gaafsaniiti dubbiseen beeku abdii dhiifama gaafachuu barbaada nama Ustaz kanaa Xaalibu fooloo kanarratti godha. Kan umriin malee. Abdii sagalee kee dhaga'uu barbaadaa jira Abaadir. Aboo rabbi sirraa jaalatu abaazarree rabbi dhugaa dubbatte. Galatoomii anillee waan jiru hunda asii dhiisee jira wallaahi. Walitti illee bullee ani hin dhageenye sagalee keellee waan haaraasitu natti maala. Ani bari hin argu waan namni Sultaanin illee odeessu. galchimee waatu jira sultaanin illee Sagalee isaa dhaga'uu barbaadan jenne dhaggeeffadhu kasheeka. Konoo dhaga'ee ustaas xaar galatollee dhimma salaatuuf salaatuu kolatu ba'alla haa dubbatola. Rabbiin si qabeeshii asli ko. Mucaan kun hin salaatamu salaatu hin salaachisamu salaatu iyyuu gaafadhu. Ustaas xaar galatoon haa dubbatanii. Rabbiif jedhi gaafadhu. dubbadhu. Xaaliibuu deebisi asli Ustaz Xaaliibuu deebisi. Ayyee. Ayyee. Ayyee jalqaba irratti alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha rabbii kenna fi galanni haa gahu ka dubbii tana rabbiin asitti nurraa gabaabsee jidduu obboleewwan kennaa cawfii rabbiitiin tolche alhamdulillahi jecha waan amma abdiin jedhe abdiin gaafa islaamummatti dhufu baay'ee gammadeetiin hin jira baay'ee gammannellee san durallee walillee naasaa turre alhamdulillah rabbii daayaa kennee fi dhufee jira erga dhufellee daa'waa heddus gorsa heddullee gochaafiitiin ture nasiyaallee gochaafiitiin ture dhimma salaata isaa wajjin wal qabatee hanga wajjin beenumee biyyallee laaltaa haala daa'waa kanallee hin barattaa walii gorsinallee nasiyaa islaamaa walii goonallee jennee dirre dhawaallee waliin deemnee haga yuunivarsiitii haramaayaa waliin ziyaarreetiin hin turre innaa kana keessatti an takkaa isaa hin salaanne hin argine ibaadaa irratti anin doominuu qara'uu barbaadaa waan jedhu faanatti kaasaatiin hin ture anillee inni cimaan handhaama fi ture dhimma baruu fi barachuuti hatta haga daa'ima isaa xiqqaa kana barsiisutti baay'ee waliin haasofnee waan baay'ee irrattis walii gallee jirra dhimma salaataa wajjin wal qabatee takkaa isaa hin salaanne yeroo wal geenne hundaayyuu an takkaa argee hin beeku yeroo wal geenne hundaa ani wanti ittiin isaa ragaa bahu salaatuu isaati jaalala islaamummaaf qabullee ani hedduu takka irraa hubadhee jira osoo baradhee sheeka ta'e waan jedhu faa yaadaa ture garuu tariitiin mijoofneef ta'a tarii waan adda addaatiin kanarraa maquu ni malata alaa kulli haalitti osomaa akkasitti jirru gaafa kaan obboleessi keenna dhukkubsatuu isaa miidhamuu isaa dhageenye hundi keennayyuu ni rifanne rabbiin ammas madaa saree isaaf haa godhu fayyaa isaa ta duritti rabbi haa deebisu rabbiin danda'a istiqaamallee rabbi isaa haa kennu waa hundaanuu rabbi isa haa faayu rabbi isa haa bareechu jennee rabbii keenna isaaf kadhannaa walumaa galatti waan isaa wajji wal qabatu amma booda miidiyaa irraa bu'ee dhimma haadha manaa inni jedhe sanittis ajandaan kun guutuun lafarraa bu'ee akkuma inni jedhe kana lafarrattis akka xumuramu anillee hawwii guddaa qabaa rabbiin istiqaamaa isaa kennu hundi keessanuu warri ta'abii gootanii galgalarraa guyyarraa yeroo hedduu irra deebitanii yaalii gootan akka Ustaas Xaalibuu obboleessa keenya Dr. Asliidha Sheek Riyaad akkasuma namoonni hundi keessanuyyuu galatooma ulfaadhaa namni nama tokko manguddummaa taa'ee haqaan gidduu jalaatti araarse manguddummaa sanirraa ajrii qabaa kan jedhu quraana rabbii keessatti ifoomee jira waan ta'eef hundi keessan yoo niyyattan ajrii rabbiin biraa qabaachuu keessan hin dagatina kuni badhaasa guddaadha jazaakumullah khayraa akramakumullah assalaamu alaikum warahmatullah Jazakumullahu khairan ulfaadha. Asli kunuunsi rakkisuu baadhee sadhumaa ragaanuu sadiin tolte sultaaniin naa dubbisi kana waan tokko illee dubbadhu ustaasota keenya sheekota keenya ulamaa'ota keenya hayyoota keenya asli wallaahi baay'een isin kabajaa ulfaadha. Salaamu alaikum warahmatullahi Itti wabarakatuh. deebita daqiiqaa takka waan hin gane dubbadhu sultaan. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaa garatu dhuga jette Oromooni. Haqiiqatani nuti maqaan guyyaa gabayaa deebi'e jedhanii Oromooni. Sooshaal miidiyaa irratti wanti kun ka'ee karaa kanaan dhumatuun mana Dr. Asliitti dhumatuun akkasuma mana mashaayikan keessa jiranitti dhumatuun hedduu na gammachiisa. Akkasuma namoonni tokko tokko maaliif calliftaa namni si caalaa abditti dhiyaatu hin jiru
namni keenya giddiin harka afaan nama kaa'ee nama dubbisa waan ta'eef haa ta'u dhugaa dubbatuun gaarii. Ani wanni barruu karaa FB dhaan har'a barreessee ture sababbiin san godheef callisee garuu bakka namni gara islaamummaa keessa jiru namni nuti akhlaaqan gara islaamummaatti nama yaamu malee islaamummaa keessaa nama dhiibuu gaarii akka hin taane wantoota garaagaraa waan abdi irratti argeef rabbii. Saalibuu tokko barreeffataadhaan asli Ustaaz Ali Bolgolchi. Okay, ni ulfaata rabbi biratti jechuuf walumaa galatti abdii waliin turree abdii haga ani argetti. Saalibuu galchi Abazar. Galcha. Abdii haga waliin turreetti guyyaa tokko isaa salaata dhiisanii argine. Guyyaa tokko isaa jecha kufrii dubbatuun argine. Guyyaa tokko isaa islaamummaa qeeqoyyoon argine waan biraatii miti jechoota isaa keessatti madaalawaa dubbataa waan ulamaan saalfachiifne waan aaqilan saalfachiifne waan beekaan saalfachiifne isaa dubbatu qofaan arge akka beekuutitti in laalalle ani gizee viidiyoo inni waraabulle bira jira walumaa galatti Haydaris ammoo abdii gaafa nuti bira hin jirre gaafa nuti biyyaa baane bira dhaabbatee yeroo rakkoo sanitti yeroo cinqii sanitti sagalee ta'ee fi humna ta'ee fi akka inni yaalamuuf asaa guddaa kafale. Sababa sanirraa ka'ee har'a namni icciitii kalee waliin jiru hiriyummaa kana gahuun hedduun itti dhagaamee ture. Walumaa galatti dubbiin dhumatuun hedduu gammanne ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.